Jirtu kabajamtoota daawwattoota BBS oduu torbee kana qabadee dhiyaateetiin jira. Oduu torbee wajjin Manawwar Ahmadi. Oduu kana jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee garaagaraa irratti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuu kan ibse torbee kana keessa ture. Ibsi dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa irraa muddee 24 bahe injifannoolee waraanni bilisummaa Oromoo muddee 17 hanga 24 gidduutti zoonilee garaagaraa irratti argate ibsee jira. Haluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa muddee 17 tak godina Gujii aanaa Wadaraa keessatti humnoota sirnichaa aanicha qubatan irratti haleellaa gaggeessuun 9 ajjeesee 14 madeessuu ibse. Muddee 18 tak aanaa Gooroo Doolaa keessatti waraanni mootummaa gara Qaraaroo imalaa ture irratti waboon tarkaanfii fudhateen 7 ajjeesuun 10 madeessee jira. Itti fufuunis godinuma kana aanaa Wadaraatti waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa aanaa Gooroo Doolaa fi Wadaraa gidduutti buufaman haleeluun 10 ajjeesee 12 madeessu gabaasni waraana bilisummaa Oromoo irraa marsariitii ollaa koominikii irratti maxxanfame ni addeessa. Dabaluunis godina Gujii magaalaa Nageellee Booranatti waraanni bilisummaa Oromoo humnoota sirnichaa bobbaafaman haleeluun 10 ajjeesuun 13 immoo madeessee jira. Muddee 19 ammoo magaalaa Nageellee Booranatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen 22 ajjeesuun 30 ol madeessuudha. Ibsi waraana bilisummaa Oromoo kun kan gabaase. Guyyuma kana waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Gooroo Doolaa bakka Qaraaroo jaamtutti humnoota mootummaa haleeluun 17 ajjeesuun 12 ammoo madeessuu gabaase. Guyyuma 19 kana aanaa Wadaraatti waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa Adamaa Soodduu qubatan haleeluun baay'ee ajjeesuu fi madeessuu ibsi waboohun eeree jira. Kana malees Gujii aanaa Qaricaatti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota mootummaa irratti fudhateen 30 takka ajjeesuun 22 ammoo madeessuu gabaase. Muddee 20 takka ammoo aanaa Sabbaa Boruu bakka addaa Dakaraa jaamtutti haleellaa waboon humnoota mootummaa irratti fudhateen 7 ajjeesuun 15 madeessuu gabaase. Aanaa Galaan magaalaa Areerootti humnoonni mootummaa uummata hiriira ba'an irratti tarkaanfii fudhate waboon tarkaanfii irratti fudhateen 10 ajjeesuun 8 madeessuu ibse. Muddee 20 takka humnoonni sirnichaa aanaa Galaanaa bakka Damee jaamtutti humnoota mootummaa irratti waboon tarkaanfii fudhateen 22 ol ajjeesuun 13 madeessee jira. Dabalataanis humnoonni mootummaa Arbaa Minci irraa dhufan waboodhaan tarkaanfiin irratti fudhatamuun 10 ajjeefamuu fi 52 immoo madaa'anii akka jiran gabaase. Kanneen ajjeefaman keessatti ajajaan humna addaa Oromiyaa aanaa Galaan kan keessatti argamu ta'uu gabaasni waraana bilisummaa Oromoo irraa beekuun ni addeessa. Muddee 22 aanaa Adoolaa keessatti waraana mootummaa kallattii sadiin dhufan waraanni bilisummaa Oromoo iddoo Abuloo Ruqeessaa jaamtutti tarkaanfii irratti fudhateen baay'ee madeessuu ibsee jira. Muddee 23 takka aanaa Sabbaa Boruu bakka addaa Dakaraa jaamtutti waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen 15 ajjeesuun 7 madeessee jiraachuu ibse. Haaluma wal fakkaatuun waboon zoonii bahaa keessa muddee 19 takka godina Harargee bahaa aanaa Kombolchaa naannawaa Laga Haamatti humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee lixaa aanaa Meessoo naannawa magaalaa Sabootitti humnoota mootummaa aanichatti sakattaa waraana bilisummaa Oromootiif bobbaafan irratti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen 25 ajjeesee 37 madeessuun 4 ammoo booji'uu ibse. Kanneen booji'aman keessatti leetenaalli poolisii federaalaa tokko jiraachuullee ibsee jira. Bifuma wal fakkaatuun waboon zoonii jiddu galeessaa keessa muddee 23 aanaa Dagam Yaayyaa Harootti haleellaa humnoota mootummaa irratti sa'aatii hedduuf gaggeesseen humnoota mootummaa 52 ajjeesuun 100 ol madeessuu ibse. Guyyuma san Qundee Agamsaatti waboon humnoota mootummaa haleeluun 60 takka yeroo ajjeesan 20 ammoo madeessee akka jiru gabaasni torbee waraana bilisummaa Oromoo irraa muddee 24 bahee kun ni addeessa. Oduu keenyatti aanuun ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaatiin tan shakkamaa turte Laamroot Kamaal manni murtii hidhaa ji'a 3 irratti murteessuu kan ibse torbee kana keessa ture. Laamroot Kamaal waxabajjii 29 galgala artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame san konkolaataa isaa keessa kan turte yeroo ta'u ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaatiin nama adda durummaan maatiinis ta'e uummanni Oromoo shakke ta'uun ni beekama. Namoota ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaatiin shakkaman keessaa Laamroot Kamaal takka yeroo taatu manni murtii guyyaa kaleessaa hidhaa ji'a 3tiin akka adabamtu murteessee jira. Mana murtii olaanaa Ramaddee Lidataatti dhaddachi farra shororkaa fi dhimmoota heeraa lammaffaa yeroo garagaratti Laamroot Kamaal himanni ishee irratti dhiyaate amansiisaa waan hin taaneef akka hidharraa gadi lakkifamtu ajajaa turus
ولينو أبا هلنغات ترتي جرتي مني مرتي خنس لامروت كمال ويتا جيشار ساچالون دي سرت راوتمت لبوسا براروف تم سرات إبا أمما أغرسيسو شيتين مرتي خنرتي مرتيسي kanaan dura abbaan halangaa laamroot kamaal michuushii yeroof to'annoo jala hin oollerraa ergama fudhatte artistii Haacaaluu gara iddoo itti ajjeefametti fudhattee deemuun akka ajjeefamuuf haala mijeessitee jirti jechuun abbaan halangaa mana murtii olaanaa federaalatti himatee ture. Manni murtichaatis gurraandhala 25,2020 takka laamroot kamaal ajjechaan artistii Haacaaluu akka raawwatamuuf ga'ee haala mijeessuu baachuu ishee kan agarsiisu ragaan namootas ta'ee sanada akka hin dhiyaanne himuun bilisaan akka gadhiifamtu murteessee ture. Haa ta'u malee abbaan halangaa murtee kana mormuun mana murtii waliigala federaalatti ol iyyatee ture. Mana murtii federaalatti dhaddachi ol iyyannoo lammaffaa ragaan laamroot kamaal haala mijeessuu baachuu ishee agarsiisu akka hin dhiyaanne himee ture. Laamroot kamaal himata kana irratti ragaa ittisaa waan hin dhiyaanneef manni murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa dhaddachi fara shororkaa fi dhimmoota heeraa lammaffaa dhengadda muddee 23,2021 balleessaa raawwachuu ishee muree ture. Abbaan halangaa gochii gara jabbinaa fi halkan raawwatamuusaa akka yaada adabbii cimsutti akka qabamuuf kan dhiyeeffate ta'us manni murtichaa kuffisee jira. Dhumarratti dhaddachi beellama kaleessaatiin laamroot kamaal irratti hidhaa ji'oota 3 murteesse. Laamroot kamaal waggaa 1 fi ji'a 5 hidharra kan turte ta'uu fi yeroo irratti murtaa'e ol hidharra waan turteef har'uma akka gadhiifamtu jechuun manni murtichaa dhaddacha muddee 24,2020 takka oolen ajaja dabarsee jira. Ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaatiin kanneen shakkaman 4 yeroo ta'an himatamaa tokkoffaa Xilaahun Yaamii, lammaffaa Kabbadaa Gammachuu, sadii Abdii Alamaayyoo fi afuraffaan ammoo Laamroot Kamaal yeroo ta'an ji'a gayyaa keessaa himatamaa tokkoffaa Umrii Guutuun, lammaffaa hidhaa waggaa 18tiin, himatamaa sadaffaa hidhaa ji'a 6tiin kan adabaman yeroo ta'u himatamtuu afuraffaan ammoo muddee 24,2020 takka hidhaa ji'a 3tiin adabee jira. Maatii artistii Haacaaluu dabalatee uummanni Oromoo inni artistii Haacaaluu Hundeessaa akka argamuuf hanga yeroo ammaatti gaafataa turuun ni beekama. Dhaabbanni gargaarsa biyyoota gamtoomanii Itoophiyaatti namoonni miliyoonni 22 deeggarsa namoomaa barbaadan jechuun kan ibse torbee kana keessa ture. Dhaabbatichatti waajjirri ol aanaan dhimma deeggarsaa Oochaan ibsa tibbanaa kanneen bara faranjootaa dhufaa jiru kana keessa Itoophiyaatti namoonni miliyoonni 22 ta'an deeggarsa namoomaa barbaaduu beeksise. Kutaalee Itoophiyaa hedduu keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa namoomaa barbaadanii akkaan dabalaa jiraachuu waajjirri kun ibsa kan kenne yeroo ta'u naannolee akka Tigraay, Amaaraa fi Afaar keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa namoomaa jala jiranii kan bara dabree miliyoona 8 tuqaa takka ture barana ji'a fulbanaa keessa miliyoona 9.4 ga'u gabaasni sagantaa nyaata addunyaa ni ibsa. Sababa waraana waliiniitiin naannolee Amaaraatti lakkoofsi namoota deeggarsa namoomaa barbaadanii al tokkoon miliyoona 3.7 ga'uun gabaafamee jira. Waraana deemaa jirutti rakkoo hongee hammaataa waan jiruuf bara faranjoota haaratti ammoo lakkoofsi lammiilee biyyattii deeggarsa namoomaa jalatti kufanii akkaan dabaluun yaaddoo qabaachuu Oochaan ibsee jira. Kanaafuu bara 2022 keessa namoota miliyoona 22f deeggarsa kennuuf karoora akka qabu ibsee dhaabbatichi. Kutaalee bahaa fi kibba bahaatti hongeen hubaman akkasumas kanneen waraana kaabaan miidhaman xiyyeeffannaa guddaa barbaadan kan jee Oochaan balaa hongee naannolee Somaalee fi Oromiyaatti mudataa jiruun akkaan yaadda'u ibsee jira. Rakkoo hanqina nyaataa irratti qorannoo gaggeessuun gabaasaa kan baase dhaabbatichi rakkoo yaaddessaa sadarkaa 3ffaa fi 4ffaa jaamurra gahee jira jee. Naannolee kanneenitti gatiin beeyladootaa waan gadi bu'eef horsiisee bultoonni hanqina maallaqaan rakkataa jiraachuullee ibsee jira. Iddoowwan hongeen miidhaman gargaaruuf ammumarraa yoo hin eegalamne rakkoon hammaataa akka deemus akeekkachiise gabaasni Oochaa kun. Sagantaa nyaata addunyaa pirezidaantii naannoo Somaalee wabeeffachuun akka gabaasetti ji'oota 3 dhufan namoonni miliyoonni 3.3 ta'an hanqina nyaataa hamaaf saaxilamuu danda'u. Ammatti namoonni miliyoonni 2.2 ta'an rakkoo bishaan dhugaatiif saaxilamanii jiru. Daa'imman 173 caalan ammoo nyaata madaalawaa argachaa hin jiranii jee. Oochaan naannolee Oromiyaa fi Somaalee deeggaruuf marsaa lammaffaaf doolaara Ameerikaa miliyoona 2 ramaduu hime. Guutummaa Itoophiyaatti hanga ammaa namoonni miliyoonni 4 ta'an qe'ee isaanirraa buqqa'anii jiru kan jee Oochaan kunis kan baranaa miliyoona 1.5 dabaleetii jee. Fulbanaas naannoo Amaaraatti namoonni 542 naannoo Affaaritti ammoo namoonni 255 qe'ee isaanirraa buqqa'uu kan ibsee dhaabbatichi kaaba Itoophiyaatti lammiilee rakkatan gargaaruuf baay'ata doolaara Ameerikaa miliyoona 614 ramaduu hime. Kunis baajataa barbaachisu yoo wal bira qabamu akkaan xiqqaadha jee. Dhumarratti hojii deeggarsa namoomaa hojjetuu keessatti qaamoleen tola ooltotaa akka isaan bira dhaabbatanii tumsan gargaarsa gaafatee jira.
Mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa amansiisaa fi hunda hirmaachisee akka eegalu Ameerikaan irra deebi'uun kan gaafate torbii kana keessa ture. Kana kan jaan dubbii himaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa tibbana wayitatuu ta'uuf ibsaa kennanitti ture. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Ned Price ibsa miidiyaaleef kennaniin gaanfa Afrikaatti jila ergama addaa kan ta'an Jeffrey Feltman dhiyeenya kana Itoophiyaatti imalee turuu eeree jira. Haalli naannoo sanii jijjiirama kan agarsiisu yoo ta'e gama jaarsummaatiin Washington haala akkamiirra akka jirtu gaafiin dhiyaateefii jira. Ned Price deebii kennaniin nuti akka milkaa'u kan barbaannu lolli hatattamaan akka dhaabbatu dhiita mirgoota namoomaa dhaqqabaa jiru akka dhaabbatu Tigraay fi naannolee kaaba Itoophiyaatiif deeggarsi namoomaa dhorkaa malee akka dhaqqabuu fi walitti bu'iinsi biyyattii qofa osoo hin taane gaanfa Afrikaaf bal'aa ta'e kun furmaata akka argatudha jedhan. Dabaluunis waraanni walitti bu'iinsaaf furmaata akka hin taane ni beekna kan jedhe Ned Price. Kanaafuu nuti dippiloomaasiin furmaata isa dura dhumaa fi walitti bu'iinsa kana furuuf furmaata tokkicha ta'uu isaa deeggarsa qabnu ni mul'ifnaa jedhe. Itti fufuunis mootummaan Itoophiyaa amansiisaa fi marii biyyaalessaa hunda hirmaachisee akka jalqabu irra deebi'uun gaafannaa jedhe Ned Price. Kana malees dhugumatti humnoonni Tigraay naannolee kaaba Itoophiyaa keessaa ba'uu isaanii gabaasaaleen jiraachuu hubannee jirra kan jedhe qondaalli Ameerikaa kun akkuma beekamu humnoonni TPLF Tigraayitti akka deebi'aniif dabalatee lolli sun akka dhaabbatu gaafataa turre. Gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu dhiitta mirgoota namoomaa akka dhaabbatu walitti bu'iinsi mariin akka furamu yeroo dheeraaf gaafataa turre jedhe. Humnoonni Tigraay gara Tigraayitti deebi'uu arginaan nu gammachiisa kan jedhe Ned Price kan nuti gaafataa turres kanumaa jedhe. Kanaaf dippiloomaasii bal'aa ta'eef daandii saaqa jennee abdannaa jedhe. Lolli kaaba Itoophiyaa keessatti waggaa tokko oliif deemaa tureen gamtaan Awurooppaa dabalatee Ameerikaan irra deddeebi'uun lolli kun akka dhaabbatu wal dhibdeen jiru karaa mariitiin akka furamu gaafataa turanis lolli itti cimuun biyyattii gaagama diinagdee fi siyaasaa keessa buusee jira. Vaayirasiin haaraan Omicron jedhamu miidhaan inni geessisu COVID-19 irra salphaa ta'uu qorattoonni kan ibsan torbee kana keessa ture. Akka ragaan qorannoo duraa UK fi Afrikaa kibbatti gaggeeffametti weerarri akaakuu koronaa vaayirasii Omicron salphaadha. Ragaan qorannoo duraa kun namni vaayirasii Omicroniin qabame barbaachisummaan hospitaala seenee yaalamuuf qabu kaan irraa harka 30 hanga 70 gad bu'aadha jedhamee jira. Garuu ammallee yaaddoon jiru Omicron hangam takka salphaa ta'ullee namoota hedduu qabaa waan jiruuf namoonni hospitaalatti heddummaachaa jiraachuun ibsamaa jira. UK keessatti guyyaa tokkotti namoonni 100,000 takka caalan qabamutu gabaafame. Kun immoo lakkoofsa guddaa yeroo jalqabaatiif biyyattii keessatti galmaa'edha jedha gabaasni BBC. Qorannoon Scotland keessatti gaggeeffamaa jiru namoonni koronaa vaayirasiin qabamanii fi kanneen akkaan dhibamanii hospitaala ciisan hordofaa jira. Garuu yeroo ammaa namoonni vaayirasichi irratti argame barbaachisummaan hospitaala seenuun isarra jiraatu harka 2/3 hir'atee jira jedha qorannichi. Akaakuun vaayirasii Omicron yeroo ammaa addunyaa irratti galmalee kan tatamsa'aa jiru. Kanaaf vaayirasichi dhukkubbii salphaa kan fidu ta'us namoonni baay'een dhukkubichaan qabamaa jiraachuun addunyaatti yaaddoo guddaa uumee jira. Akka qorannoon UK fi Afrikaa kibbatti taasifame kun ibsutti akaakuun vaayirasii kun harkifatee mul'achuu fi erga dhalli namaa talaallee fudhachuun dandeettii vaayirasichaa ofirraa ittisuu gabbifatetti dhufuun isaa akka miidhaan salphaa qofa namarraan geessisuu godhee jira jedhe. Bakka argama Omicron taate Afrikaa kibbatti qorannoon gaggeeffames vaayirasichi miidhaa salphaa akka dhaqqabsiise mirkaneessee jira. Qorannoon kun jaarmaa ittisaa fi to'annoowwan dhibeewwan daddaboo biyyaalessaa Afrikaa kibbaatiin qoratame hanga ammatti bu'aansaa dhaabbilee fayyaa birootiin hin qoratamne jedha gabaasni BBC'n baase. Akka qorannoo kanatti onkololeessa tokkorraa kaasee hanga sadaasa 30tti namoota walumaa galatti koronaa vaayirasiin qabamanii hospitaala seenan keessaa kanneen gosa Omicron kanaan qabaman lakkoofsi isaanii harka 80 gadi bu'aadha jedhamee jira. Gama biraatiin sababa weerara koronaa vaayirasii Omicron kanaan wal qabatee balaliin xiyyaaraa hedduun haqamaa jira. Balalii hanga ammatti haqaman 4,000 caalan keessaa garri caalu kan USA akka ta'e gabaasni BBC ni addeessa. Dhaabbanni fayyaa addunyaa yaaddoo vaayirasii haaraa Omicron saffisaan tatamsa'aa jiruuf waggaa haaraa sababeeffachuun namoonni imala biyyootatti akka hin taasifne akeekkachiisuun ni yaadatama. Tole qabiyamtoota daawwattoota BBS oduun torbee kanaaf qabannee dhiyaannee sangammaa daawwattanii hankas wajjin ture mana waraamati ogeessi kaameraaf teknikaa Abdii Jamaalees nafaana ture qophiilee biraatiin wal garraa nagaan tura.